Ashamaa harka fuune hundi keessan waan kana yoo xiqqaate nama 20 sheernaa godhaa viidiyoo kana riipoost kan jettu kanas immoo sheer gochuun dagatinaa. Maaliif ijoolleen keenya shamarran jaha ol kan ta'anu ilmaan Oromoo jechuudha. Baariiniin keessatti guyyaa dheengaddaa suppermaarkeetii guddaa kan jarri keessa hojjetan gubate waan ta'eef achi keessatti lubbuun nama jaha olii ijoolleen keenya du'anii jiru jechuudha. Keessatti ijoollee Aggaaroo keessa jiru, ijoollee Wallaggaas shamarran Wallaggaas keessa jirti. Kanaafuu namni maatii achi keessaa qabdan yookaan obboleettii qabdan yookaan hiriyaa qabdan yoo qabaattan baariiniin keessa bilbilaati eenyuuf eenyuun akka ta'e eenyu akka du'e adda baafachuun gaariidha. Hundi keessan sheer walii godhaa walii daddabarsaa. Carraa ijoollee keenya dhugaa waaqayyo naa darba jedhanii biyyaa bahanii deebi'anii ibiddaan gubatu. Rabbi balaa akkanaa sinaa baasu obboloota kiyya. Ashamaa harka fuunee kam jirtu nagaan siniif haa ta'u. Ani nagaa kootu obboleettiin keessan akkam isin nagaadhayi. Nagaa qabaadhaa lafa jirtanitti rabbiin sinaa eegu siniin jedha. Balaan kamuu sinin argini. Balaan tasaa sinin argatin obboloota kiyya. Egaa dheengaddadha taateen kun kan ta'e baariin keessatti waan baay'ee nama gaddisiisu jechaadha. Bahareen keessatti kan fooqii suuqiirra nagadaa kan jiran balaan ibiddaa kan mudate lubbuun ijoollee keenyaa ijoollee jahadha kan jedhanii akka jedhanitti jechaadha. Lubbuun isaanii kan darabe akkatti baanu malee akkatti galluun rabbiin harka jira. Arraa keenya beekna malee sa'aatii boodaa keenya hin beeknu. Boodarra kan nuun ga'u isuma, borus kan nuun ga'u isuma. Dhaloonni adaraa waan jallataa yookaan waan dabaa hin godhinaa siniin jedha. Yaada garaa keenya jijjiirrachaa yeroo hundumaa akka deddeebinu siniin jedha. Dhaamsaan an obboleettii keessaa siniin qabu. Rabbiin immoo tiksee gaarii siniif haa ta'u. Akkuma amantii keessanitti kadhadhaa. Carraan ijoollee kanaa siniin argatin. Carraan ijoollee kanaa argate jechaadha. Dhugaa baay'ee waan nama gaddisiisu taateen kun bahareen keessatti kan ta'e akkasuma hiriyoota keessan kan achi keessaa qabdan illee warri jiraattan adaraa keessan dawwalaati gaafadhaa. Ijoollee gaggaafadhaa isiniin jedhaa. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyoo jechaadha. Amanuuf illee waan ulfaatu. Gizee tokko waggaa darbe jechaadha Beeruutiin keessatti nama sargii qopheeffatanii hoteela keessatti yoo isaan namoota waamanii shubbisaa yookiin sirbaatii jiranii ijoollee balaan akkasii rabbiin namaa baasu. Ani ibidda wayiitutti boba'e ta'uu waasa sana hin beeku eenyuudhumarraan baaxidhuma keessan asiin gadeetti boba'e jechaadha. Asiin gadee yeroo inni boba'u lubbuu ijoollee baay'ee ijoolleen keenya keessa hin jiranii jedhu. Isaan garuu haati ishiin duutee warratteetti inni fuudhu suni mushurroota keessaa inni hin duune ishiin hin duute jechaadha. Haatiif abbaan obboloonni isaanii akkasitti lubbuun isaanii darbe. Balaan akkanaa kun balaa fafa balaa tasadha. Waaqayyoon balaa tasaa akkanaa sinaa oolfatu obboloota kiyya. Dhugaa waan hin jedhu keessaa akkuma nagaan baatan nagaa dhangalaayi. Maatiin keessan baay'ee sin eeggataa jira dhalli koo yoom galti jedhe. Garuu carraan ijoollee kanaa immoo akkasitti du'a taate. Ishiin tokko ba'uudhaaf jettee baay'ee tattaafate turte viidiyoo tokko jechaadha. Ba'uudhaaf fooqii gara gubbaarra waan ta'eef gamoo gubbaarra irraa utaaluudhaaf hin tattaafate turte. Dhugaa baay'ee tokkoon gadde baay'ee tokkoon booyan jechaadha. Baay'ee natti dhaga'ame. Maaliif natti dhaga'ame seetan? Yookaan dhala qabdii yookaaniif immoo haadhaaf abbaa baqa. Kaayyoo manaa baatee fotoo galma hin ga'in. Kaayyoo ishii du'aan taate. Du'a akkasiitiin du'u jechaan biyya ormaa keessatti biyya ofii keessatti akka kamittuu yoo galanii du'an homaa rakkoo hin qabu obboloota kiyyaa. Egaa wanti godhan hin jiru. Waan rabbiin namaa kenne isa namaa kenne waan ta'eef waan inni namaa kenne fudhachuudha eessan naquus hin jedha.
natti dhaga'ame, baay'ee nan gadde, baay'ee laphee koo na cabe. Viidiyoo isaanii kaleessan arge garuu hojjechuu hin dandeenye. Laphee kootu na cabe obboloota kiyya. Adaraa keessan warra achi keessa hiriyoota qabdan Bahareen keessaa jechaadha. Dudubbisaa dawwalaa fi dubbisaan siniin jedha. Warra achi keessa jiraattan immoo na hordofaa jirtanillee baga Rabbiin isin immoo isin oolfate. Isaan boqotaniif immoo boqonnaa isaaniif haa kennu. Isa lafarraa dadhabanii ittiin boqonne isa waaqarraatti akka boqotan mootummaan Waaqayyoo keessatti isaan haa yaadatu. Rabbiin nama jannataa isaan haa taasisu. Waan jennu hin qabnu, waan dubbannu hin qabnu. Rakkoon ijoollee keenyaa kun dararaatuma baay'achaatuma deema. Asii yoo jedhan asiin ta'a, asii yoo jedhan asiin dhufa. Waan hin yaadnee fi waan hin karoorsinedha. Duuni kallattii badaa, kallattii guyyaa namatti dhuftullee hin beekani garuu du'a akkasii kana baay'ee laphee nama cabsa. Keessa ofiitu nama hollata siniin jedha. Ijoolleen keenya gara Suudi Arabiyaa deemanis bahara gubbaarran kan deeman ijoolleen keenya baay'ee isaanii bahara gubbaarrattis dhumaa jiru. Carraan ijoollee keenya Itoophiyaawii kun maaliif akka akkas dhiphoo taate hin beeku. Garuu kun hundumtuu Rabbiin harka jira. Wanti inni namaaf kenne immoo gaariidha. Waan godhanis hin jiru. Baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee natti dhagahame. Egaa Wallagga irraa ijoolleen kun nama 6 jedha Wallaggaa fi akkasumallee eessa akka ta'e maatti beekure. Fakkeenyaaf Goodanyootiin lafa sana jiraatanii dubbisanirra yoo jiran qofadha kan ijoollee kana beekuu danda'ani. Suuraa isaanii hunda hin maxxansine jechaadha. Waaqayyo lubbuu isaanii haa maaru. Waan biraa waan jennu hin qabnu. Waaqayyo isin haa oolfatu yaa ijoollee keenya. Odoo qooqa isaanii hin guuttatin, otoo dhugaa Rabbiitii, otoo futtisanii, otoo kaatanii walii gadi deemanii irbaata ibiddaa ta'anii balaa akkana Rabbiin namaa baasu irbaata ibiddaa ta'uu. Isiniin jechuun barbaada. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Laayikii godhaa isiniin jedha. Ijoolleen achi keessa jiran akka walii bilbilanii wal dhaqqaban isiniin jechuu barbaada. Wal gaggaafatanii warri mana koo haaraa dhuftan immoo anaa dhufu isiniin jedha. Maamila koo taa'ii laayikii godhaa. Ijoollee baay'ee bira ga'eetu ijoolleen kun wal gaggaafachuu, wal iyyaafachuu danda'u isiniin jedha. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti. Ciao.